Ate Tika Antilo Tika Era si chawalo Tusakan Isa Supeka Ketemu Antilo Tika Siya kapana Mutibala Garuda Bulo ya thara zaman atau tu Wan ingorina Wan yero jinde Wan namni kenya oh musika abasha mara gefadere okay muka ye kabasha da gefa cusa dirkam kanke wan tego habi miti ana farfase wollo lo dur isi wan oromo yenna restaurant dua kaditi julle sentenya chuar bat ana kasi miti jada ka oromo te ko mabda umar bat ka oromo sun kalaga sen dorgome chale na wochu den dawra adin taw den dawra tiyale filmi oromo so gajetan arti oromo so gajetan we should strive for excellence beide kana amma Walis orang mau kisah banyak wes akan jamu. Makin aja tuh tak kau baca. Mana ofis kau mereka ketika bebek. Anak macam cumbo dan orang tinap tani. Cumbo dan anak ganai tamal orang rumum. Cumbo dan orang ini banyak gonyo. Mana amat ini jadi rumah setan. Cumbo tak kiti di kota nara tolong kamu. Cumbo kan ama punya tu tolcemi. Gudda isa kasih di konkretan luar kan ama gudda isa hatol cinut habat ifnu. Inlar jinda pai wanja mujo. Galin arti orang motif galu. Galin di kota fakirnya mama. Bangki orang sedang nara dia muda. Bangkin ama negeri bangkin je. Gali sa person jata mi ol oromia target. Person sa deko oromo flikes. Biga kayo beratan. Biga kayo beratan. Oromia kesa ko pekale tama miti. Oromia kesa dabra. Wala kawal karu guna maken. Bishan gulla maken kesa ba. Laken kesa ba. Karu gulla kenyu. Kanaf systematically ummata kenya kesa tu ummata kenya karre. Ummanni kenya warra arti kenya gargaru qof akaru. Ummanni kenya moni beitan. Garasu satu fata guyya furulat fatu. Ummanni araga kajimana kasi tiyabo kajaranyi sa jima jinjiru. Torban to torban lama. Ay suru gaga galche. Jibuti bi abdile bishan jechi sise kani har keni sise beitan miti. Ummanni kenya zimbira abada. Isin jalata. Gudda mali. Wari gaddi rayatani. Kaol bay gaddi narkisina. Wari ol jitani mo kagala be gaddi ditina. Desmond Tutu mal jebetu. South Africa. Azaba kese ide Desmond Tutu azaba kese na gura chaba yata. Mali bi jani. Busene yang komedi kalau busi ojo jargar fundura. Mali jennan gurace kuni. Amma gara rabbi roga situ budan sidar azaba sanit beite. Gurace kuni toko ga kabaude mira kabe devisa. Warra diri mana toko abade toko sara jate hadir. Aka kanan faranjin ka azaba senelle. Wala abade gara jannata dake. Ka guraca azaba jannata ke salli azaba olgesa. Kanabi look. Aka fere billa shakale o bainama ken habawdi itini nafina. Warri sini dabre. Gadi nak kisah pakai nama artis itu kau donte, tu anak kawan agar kawan kau agak deh. Bandi cuma tu kau mesha fiden apa. Bandi sarin, wali sota habat kau guru mese, sar girret, mal, hirma cisa. Anak ada bertemi, olah kisu dan daun kapak kerja faranji sangat itu miti. Wani gudda mal. Arti nak orang gudda tu, artis tu ni kenya aka gudda sanif, wal gargaru, wal jabesu, wara kaisa kan, mang gudda kan, wara jajabate wa jate kese dabre. Isan rabarachu, isan bere dabru. Cara aku barbaisa. Kanabi, gara kanan nui. Anak kau menit wani wadas rigalu. Aku menit. Duga sa udang kamu. Diri fanda ka duresa ireno jana wala duresa duga netima. Hojata sodomi jahan ka wala manu watani o yenti bajaf sadeta makaba. Hojata sodomi jahan habasha tanum isi sabul. Mari baitu. Hagwata gushannet deki fanda kan wadira sabaita. Mal wanda ni mal setan. O menrat o emani Kenya. Ana murteso o menrat. Ani mo murteso. Wa oromo ta abamba de jihadi matu wala ingona. Ati ken wan gudisu. Isi yada tidak, wan isi bagumma kesan tidak. Nuhi mereka teknologi finna. Wajin katende ganzabati pakai simbatu ulin bafna. Ama. Ini kale, malah kamu, wan lu kamu ngal. Dekom sang kamu, teknologi kamu, sabonum mang kamu, dan detis kamu dari ini. Karena nama wali finna mana zarar kong kamu, marah kong kamu. Ama masarat pa punya fa basum befa wajah egalan jiran. Ganza gudda kamu egalan jiran. Mari saya itu, isan dan detin finna, nu mereka finna, wano jane gabana samboda ainet. Takarare si yokare si gadim badu nanja tujaran. Kanabi
hojii keessan wanni bira promooshinii warri filmii qabdan. Filmii gaafa hojjetan OMN irra fidaa. Bifa interviiwuutiin isaa taatu, diskaawuntiin isaa taatu hanga dandeenyetti. Nullee otoo duutiin citin. OMN lafa ifuun barbaadaniimi. Isinillee akka miidhamnetti itti fayyadamaa sirriitti. Mana keessanii hayyama isin barbaadu. Dhagaa gataa toleera wajjin. Dhagaa gataa toleera wajjin, gataa dajanee wajjin. Gataati waan kanan qaba. Waan aadeffadhu naa kanan qaba yookiin qabu iyyuu itti naa gara beedhaan haa kadhatu. It is yours. Maaliif censorship hin jiru bira? Waan barbaadan waan Oromoo hin taa'etan fida. Guddifadhaa miidiyachallee. Fida fakkeenyaaf fiilmii tokko yoo qabaatte achirra dabarsuu barbaadde fiilmicha fidiiti. Ijoollee keenya hojii taa'itii negoshee godhi. Sanboota baankii kamii hodhayne, faabrikaa kamii hodhayne ispoonsara arganneedha. Sani waliin haasayaati hojjedha. Nuyi OMN irraa tirfisuu hin barbaannu. Waan nu barbaannu maali? Xiqqaa nyaannee deeqifannee diina arsuu qofa. Uumaan biraan barbaannu jechuudha. Abbaa Jaamboo akka irraa eegaltee irratti dhiyeeffachuu dandeetta waan keeti abbaan fedhe sin dhorku. Injiraami. Warri diraamaa hojjettanii harkaa qabdan, warri tiyaatira harkaa hojjettanii harkaa qabdan, wallee harkaa qabdan hayyama abaluun ilaali. OMN irra eeganii maal onaa dabarsin jedhan hoo dabarsiidhaa jiretti kenna. Keessa jechuudha. Wani galee hoo kana gootan immoo wajjin taa'ati. Akka isinillee bu'aa irraa argattanitti, akka ijoolleen achi keessa hojjettullee bu'aa irraa argattutti. Isinitti immoo ijoolleen OMN tuni. Nu beekaa Mooliin hin jiru, Faasikaan hin jiru, Iin hin jiru, Sambanni hin jiru, Dilban hin jiru. Guyyaa torba, guyyaa 365 halkanii guyyaa hojjetti ijoolleen. Maaliif hoggaa madaallu waa sadii madaallee finna. Tokkoffaan sabboonummaa. Sabboonummaan ijoollee nama hojjetu akka tuuteef darraasi qaba. Fedhiin Oromoo qaban. Lammaffaa hinaafa. Inni hinaafa diinatti caalanii argamuudhaaf hojjetan. Waan dandeenyuun immoo akka duwwaa qaban waan dandeenyu immoo kafallaaf jechuudha. Isinis hojii keessan fida. Diraamaa warri hojjetan, muuziqaa warri hojjetan, fiilmii warri hojjetan, OMN is yours. Kana isinitti hima. Abbaan fedhe, mangisti, jinni, abbaan fedhe. Hojii keessan OMN irratti dhaabuu hin danda'u. Yoo barbaadan dhufanii cufanii yoo cufan nunaa yoo biraa banna. Uumaan yaadayna. Eenyuma banna. Kanaaf guddifadha gaafa miidiyaati. Reediyoolee isin barbaanna. FM naa kennaa jennee jessa deebi'ee gaafanne. Didanii bitu reeta. Wayyaa irraa hin bita. Bitu warra kaan isaan gurguratan jiraam hin binnam. Maaliif? Reediyoonis warri TV diraamaa hojjechuu hin dandeenye. Reediyoo hojjechuu qabdaniimi. Kana natti dhiisa. Miidiyaa isiniif hin bal'isan. Miidiyaa sirriitti isin bal'isa. Amma qaanaa jedhanii tokko baay'ee biyya kana godhate. Maal afaan Oromootiin qananii maa ittiin banneessa. Warri waan akkasii hojjechuu barbaadanis warri fiilmii hattanii hiikuu barbaadanis afaan Faranjii haa taatu afaan Arabaa natti kootaa gurmaa. Siin fandiin waan ittiin eegaltan gazaman isin kenna. Rakkoo hin jiru. Ganzama eessaa fiddoo jedhan bakka biraatiin fiddu. Kiishuma dagafaatii fi moominaatiif namni keenya sitti himu. Namni Oromoo dureessaa fi hayyuutu sissitaafi malee hiyyeessi gaarii. Daaswaatti sitti himu dureessaa fi doktoraa miti kana gargaare. Nama qoshaa kararraa taa'utu ijoollee isaa gabsee doolaara 1000 hojjetee asiin ga'e jechuudha. Malee dhugaa rakkoon hin jiru. Anummata kanatti itti dhamana. Aartiin kun sitti himuun muuxannoo kiyyarraa. Yoo isin tokkummaa qabaatan yoo waan gaarii hojjettan zimbuloo taraa zamana ta'utu waan waliin godhina waan yeroo wajjin deemu waan namni keenya muuziqaa Habashaa maal dhaggeeffatan yookiin muka jedhee Habashaa dhaggeeffachuu isaa dirqama. Kan kee waan ta'eef haafi miti. Ana farfaasee wal lola dur. Isin waan Oromoo jennaan reestooraantii du'aa katiitii ijoollee seentee nyaachuu barbaaddi. Ana akkasii miti jedha. Ka Oromoo ta'e qofaaf dhaquu hin barbaadu. Ka Oromoo sun ka alagaa saniin dorgomee caalee naawwachuu danda'u. Aadil ta'uu danda'u. Filmii Oromoo soggaa jettan, aartii Oromoo soggaa jettan, we should strive for excellence. Beeyte? Kana amma kumarraa eenyu jira xinqataanis jira. Yeroo tokko naasitu beeyta. Xinqataa fi lataa fa'aan shoo walaloo eegalaa eegeen jeen ji'a jaha dabaree jira. Ani isin gargaara akka OMN'tti wal dorgommii walaloo godina deemtanii hojjedhaa jedheen. Haga ammaan eegalle. Isin galee waa eegalaa yaada fidaa maddisiisa ganzabaa rakkatina. Ummanni Oromoo fiifuu ganzaba beeyta. Ummanni Oromoo tiitichi asii fuudhee bakka biraa jedhee mireef. Maal kanniis asii fuudhee bakka biraa hojjetaa miti. Ummanni Oromoo abaaboo jechuu madda daa'imaati jechuu albuuda. Itti fayyadamuu wallaallati ormi dhufee gaafa asii fuudhee bakka biraa dammeeffatu immoo ormatti naaf na hin ta'u. Nu dammeeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf ani Oromootti hin hinaafina. Oromootti hin hinaafina. Nama keessatti hin hinaafina. Oromootti illee hin boonina. Hin boonina namatti. There's nothing wanni boontan hin jiru. Oromoon dureessi biyya kana sadarkaa walakkaa biyya kanaa hin jiru. Dhugaa isinitti hima. Dureessi hojjetaniin kuni. Dureessi hin jiru. Kennu waan ta'eef ol kakaafnee maalii goone malee shaalaqaan jara fooqii kan hunda isan qaba jechuudha. Beeytu. Kanaafi namni keenya kolballee akka hin hinaafne. Nullee akka gadi harkifne irratti hojjechuudha. Ka gama waldaa gama kaanii walitti deebinu. Walitti deebinee qorannoo sirriitti gootee califnee osoo hin ta'in biyya biraa irratti ani yeroo hunda komparaatiivii dhagaa. Biyya biraatti maaltu hojjete? Fakkeenyaaf aartii fiilmii Naayijeeriyaa maaliif guddate? Fiilmiin Naayijeeriyaa guddaa. Saawuz Afrikaa amma qabeenya ta'e Saawuz Afrikaa irra guddaa. Maaliif Naayijeeriyaan guddate? Maaliif Saawuz Afrikaan guddachuu dhabe? Wal bira qabnee ilaallee moodeelii kamtu tuuta? Ka Hindii maaliif guddate? Ka jedhu laaluu danda'uudha qabna. Kana hayyootattis warra adda addaatti illee assaayimentii kennine meebii sooma booda goonu sooma booda sooma keessa si'attan wal keenya waltajjii bareedaa goona. Waan tokko ani isinitti hima. Ani isinis ta'ee uummata Oromoo tanaa waan akka barbaadu. Waan takka. Ani matirfi gisee Oromoo booda wantoota gaabbiin qabu. Nalleen faarsina gaafa duree mu faarsaa takka jedhi. Wanni guddaan ani muuziqaan Oromoo bareedan tokko kilipiin bareedan tokko yoo waan nama kenna jedheen ijoollee Oromoo ta'e alagatti hin erga. Hinaafsisuuf jechuudha. Kanaaf wanni hojjechuu qabnu inni Oromoo waan dur jechuu qabaatani. Amma akka Oromootti jedhametti bakka hunda maqaan qeerrootiin jaarman adda addaa jaaramani. Gara aartiitiin illee akka aartii Oromoo sanitti haa hojjennu. Akka sochii hin
Kanaaf warri bifa adda addaatiin gurmooftanii hojii adda addaa keessa jirtan itti jabaadhaa waliin haa mari'annu nummoo risoorsii harkaa qabnu influensii harkaa qabnu dhageettii harkaa qabnu kabiyya keessas kabiyya alaas walitti gurmeessinee guddisuu irratti isin bira dhaabbannaa wanni guddaan gaa'u namni hedduun yaada qabdan nan beeka namni akka keessan beekamuu fi miidhamu hin jiru.